كين درس رياض الصالحين باب بر الوالدين وصلة الأرحام جدو جرا دي سدب سديفي دقدمي سدفع رجين جتشود ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا عائشة رانسي وديسا رضي الله عنه والله جبنس رضي الله عنها الله جبنس رافقيسو قالت نجته قال رسول الله اللهم صل على محمد وسلم إرقمان الله نجده الرحيم يا بو فرماني جنان فرماني معلقة الرافمتودا بالعرش عرشي الرافمتودا جنان عرشي الرافمتودا جنان فرمان كن تقول نجت فرمان ما وصلني نما نفو فيه جنان نما نفو فيه وصله الله نسحافف جناني الله نسحافف جت ومن قطعني نما نكت يا قطعه الله نساكته الله نساكته جنان خبر بمعنى الدعاء جنان أكس جامجا متفق عليه بخاري مسلم. حديث كان راغا باب متي أكنم نسيكته أبارسا كيسا جرو أكنم نسيفو اللي جتشوده يبا كيسا جرو راو بنغا وانم المؤمنين على مؤمن توتارا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها الله جب نسير فقيسو أنها ميمونان أعتقتي نبلو سومسيتي جنان نبلي سومسيتي إنيو isiitu bilisoomse gaa maymuunaa kana bilisoomse haadha muumintootaatii isiinii ni bilisoomsite waliidatan garbittii wayii bilisoomsite gaa garbittii wayii amatan jechu garbittii wayii bilisoomsite walam tasta'adhini annabii sallallahu alaihi wasallam heeyyaman gaafanne ergamaa rabbii ituma heeyyaman gaafatin bilisoomsite falammaa kaana yawmuhaa yeruma ga'u guyyaanis taraanis yeruma ga'u allazii yaduuru alayhaa kan ergamaan rabbii naanna'u isiirra dhufu waluma taraansi ga'u fiihi guyyaa saniin keessatti qaalat ni jette asha'arta sabeekteettaa yaa ergamaa rabbii jetteen asha'arta beekteettaa yaa rasulallah ergamaa rabbii ani a'ataqtu waliidati nanattaqe garbitittii koo kana nanattaqe beekteettaa yateetteen gidduumaatti taraa koo wanatti naannofne kana keessa nattaqe ituu sitti nimini nattaqe jennaan qaala ni jedhe ergamaan aw fa'alti akkas hojjatte ni attaqxe jedheen qaalat ni jette na'am na nattaqe qaala ni jedhe ergamaan amaa dhaga'i innaki ati amaa haq yookiin immoo amaa haq dhugaadha innaki ati law a'xaytahaa odoo kennite jechuudha odoo isii kennite akhawaalaki eessumoowwan keetiif ituu kennite eessumman keetiif akhawaalaki jechuun eessumman keetiif ituu kennite kaana ni taasila a'zama ajran irra guddaa galataa ta'a ituu attaquu dhiiftee eessumman keetii kennite akka waan attaqdeetti silaa isa turra caalaa galataa ta'a muttafaqun alee bukaarii muslim ammas garuu sawaaba attaquu nu margatta jedhee itti gammade jechuudha akkas jechuun kanarraa maal hubannaa attaquurra yoo akka haqti firoomaa caalu irraa hubanna jechuudha utuu eessuma keetii kennite jedhee beeki haqa haqti firoomaa guddaa ta'e irraa hubanna jechuudha. Oloofi adiimni 325ffaan gaarii waan asmaa binti abii bakri siddiiq radiyallahu anhumaa allaan jibbina isaa lamaan irraa fageessuuf bisarraa jaallatu qaalat ni jette asmaan qadiimat ni seente alayyaan irra ummii haati koo jette asmaan yaa Allah haadha koo narra seente jette wahiya mushrikatun haala siin mushrika taateen fi ahadi rasuulillah sallallahu alaihi wasallam zaban ergamaa rabbii haala mushrika wayii taateen dhufteen irra seentee jette gaariidha. فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارغما ربي ننغافد ارغما ربي فتوانا نربر بعد قلت ننجلين قديمت نسينت علي هاتك يا أمي هاتك يا نر نسينت وهي راغبة حالك جلتو تاتناتك يا سنو
firummaa haala kajeeltuu taateen haala mana sii dhaquu barbaaddeen haala waan ani gaggaariyan kennuufi barbaaddeen narra seenteeti afa asilu ummi haadha koo nan fufaa yaa ergamaa rabbii jennaan qaalanii jedhe ergaman na'am fufi jeen silii ummiki fufi haadha kan kee kana jeen muttafaqun alayhi bukaari muslim wa qawluhaa jechisi raaqibatun jechuun ay xaami'atun haala kajeeltuu taateen fi isa keessatti jechuudha. Haala kajeeltuu wayii taateen haati kiyya kunuu indii ana biratti tas'alunii shay'an waa wayina kadhatte jette. Qiila ni jedhame kaanat ummuhaa haati siisunii ummaan isii dhalte minan nasabii gaari kaanat ni taate ummuhaa haadha isii ummuhaa ummaa isii dhalte minan nasabi nasabarraa waqiila jedhame من الرضاعة لك هذا سلمي تيتي رضاعة اللي جنبه كوصفت جنبه والصحيح الأول جنني إسدراتو غاري صحيح جنني هذا أوصفتو تاتوس هذا ديس تاتوس نمني أوصف اللي هذا جنبه يوتون دينو صفت اللي هذا جنبه تجيتون نمنتي أرما أجنوتي بوليتي هي جنبه نمنتي أرما أجنوتي أرمو مرة أرمي أرمسي أوصيسو namnati arma sana wajjin oote obboleettii kee jedhan fuudhuun sirratti haraami. Kanaafuu fira jedhamanillee gaafa sana fira jedhamti jechuudha fufuun si dirqama ta'a jechuudha. Isa kanaaf hadiisa kanarraa gabaabumatti akka waa'een firummaa jabaa ta'e jabaa akka inni ta'e irraa hubanna jechuudha. Ayyee adiimni 200 fi 26 waan Zaynab Thaqafii امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجمان الله نجده تصدقنا صدق أدا جرجمان الله يا معشر النساء يا دبرتوتي غاريد دوبا يا جماعة دبرتوتا جنان يا جماعة دبرتوتا صدق أدا يا جماعة دبرتوتا كندا سيوري دبرتوتا ولو من حليكم أضم فايا كيسا نراتي oduma faaya keessanirraa ta'e illee saddaqadha. Akkas jechuun oduma faaya keessanirraa ta'e faayimaa inni laata kutichaa gurraa, warqii harkaa wama qabdanurraa utuma ta'e illee kennadha. Qaalat ni jettee farajaatu nan deebi'e Zaynabaa jetti gaa ilaa Abdullah ibn Mas'ud gara Abdullah ibn Mas'ud deebi'eetan faqultu nan jedhe lahu isaan innaka rajulun Abdullah ibn Mas'ud kanaaf immoo Zaynabaa warra gaarii garuma isaa deebi'een jette isatti xiqqishoo rakkataa wayiiti faqultu nan jedhe lahu isaan innaka ati rajulun gurbaa khafiifu zaatiin gaarii gurbaa jechuudha saahiba jechuudha salphaa harkaati khafiifu zaatii yadi saahiba salphaa harkaati harkarraa waan qabdu ati miskiina saahiba miskiina saahiba harka qullaati وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجمان الله مو قد أمرنا نؤججه بالصدقة صدقة كنا تشوت نؤججه فأتيه إساتدك إيتجت فأسأله إسقاه دميجتين فإن كان ذلك يوتيسون كنوسون يجزئ عني نراجس سيوتي سيفين كنا yoo innan sii kennu kun isa ergamaan rabbii saddaqadhaa jedhe sana narraa geessista ta'e siifin kenna fa'aaxaytuka jechuu jiras wa illaa yoo immoo inni narraan geessisu ta'e saraftuhu nan kenna ilaa gayrikum nama si malee jiruttan kennaa nama si malee jiruttan kennaa dhaqi gaafadhu warri koo akkana sadaqaa akkanaa naa kennuu deemti innati ajajje suni inni si naa kennitu sun irraa geessisaa jedhi gaafadhu mee jetteen faqaala Abdullah ni jedhe bali itihi anti atumti itti dhaqi boode bal lakki itihi itti dhaqi anti atumti annallee yaa akkamittan dhaqi ergamaadhaan rakkoo sadaqaanaa kennuu deemtiin jedheen itti maamiti maal kun namalee yaa isaame atumti itti dhaqi gaafadhu jedheen fanxalaqtu nan deeme jetti Zaynabaan faayidaa imraatuun ogguma kana qaallittiin tokko jetti minal ansaari ansaararraa bibaabi rasuulillah sallallahu alaihi wasallam ulaa ergamaa rabbiirra dhaabatti haajatuha haajati haajaan koofi jette haajatuha haajaanis tokkuma jette isinis akkuma kan abbaan manaa siidatti saddaqachuu jette akkaataa ol laaltee dhuftee dhaabataa arteetti haajaan koof haajaan si ol qunname jette subhaanallah gaarii wakaana rasuulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii moni ta'e qade ulqiyat alayhi hal mahabbatu kan isarratti buufame ta'e jechuun ergamaan rabbii immoo gaarii qade ulqiyat
kan isarratti buufamte ta'e ergamaan rabbii kan buufamte ta'e isarratti alee isarratti almahaabatu sodaan yookaan namni isa sodaatuun akkas mahaabaa jechuun kun sodaawwee kan isarratti buufamte taate akkas jechuun namni isa sodaachuun jechuudha. Mahaabaa jechuun namni isa sodaachuun ergamaan rabbii hedduu namni isa sodaata nagaadhuma kanan sodaatta jedhan nusirtu birroobi masiirata shaariin jedhee bara deemsa ji'a tokkootiin hin sodaataman jenne akkanumatti ergamaan rabbii moo ta'e qadee ulqiyaatti dhugumatti buufamte alee isarra almahaabatu namni isa sodaachuun sodaan jechuudha. فخرج علينا نبأ بلال نبأ نرت فقلنا له إسان نجن إئت رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي تدك إيتي جنين بلالين فأخبروا إساتيمي أن امرأتين دبرتون لما جدين بالباب باب الردابة تاجر جدين تسألونك سقافة تاجر جدين تسألانك سقافة تاجرا جدين التجزي الصدقة نجيسسا صدقان عنهما إسان لمان الرا على أزواجهما أبامنا إساني رتكن جر صدقة نجيسسا جدي غافت وعلى أيتام يتاما رتكن جر صدقة في حجرهما goojjoo jara lamaanii keessatti kan ta'e yataamaan sunu jara kana irratti yoo saddaqatan ni geessisaa jedhii gaafadhume jedhaniin bilaaliin gaarii walaa tuqbiru itti mooni minigaa akkanumaan qaayidaan dubartii amma yookanuma itti mala waa sodaattee waa namatti ergattu ebeluudha immoo jettee ni miniiti akkana jedhin jettu akkuma sana jechuudha walaa tuqbiru in immoo ni minigaa man nahnu nama taane nu nimin nama taane immoo nu miniiti zeenabaadhaaf ebeluun jedhiniiti akkana jedhii gaafadhume jetteen bilaaliin fadakala bilaaloon ni seenigaa ala rasuulillah sallallahu alaihi wasallam ambassa abbaa isaanii sodaatu ni seenigaa jechuudha ergamaa rabbiirra seenee فاسأله إسا غافت إرغمان ربي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إرغمان ربي نجد فتنا من هما أين يجري جري إرغمان ربي لا إله إلا الله جري سلة السور بالارو بار أين يجري جري غارد قال امرأة نجد من الأنصار أنصار الرا وزينب زينبات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي منجد أي الزياني زينبا كمي جنان قال نجد بلالون امرأة عبد الله ما هو عبد الله المسعودي كاجدين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي نجد لهما أجران إنه ما هو قالت لما تجرى أجر لهما إساني فتار أجران قال النلامة أجر القرابة قالت في رماتي في وأجر الصدقة قالت صدقات إساني تادايو نماو galata sadaqaafa ila garto konfirmaa isaanii jabeeffatanii garto ko immoo saddaqatanii numa galata lamatti isaanii taadha jedhe ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alayhi bukhari muslim gabaabuma hadiisa kanarraa illee nuti argannu maali jenna abbaan manaa keessan irratti yoo saddaqatan ajrii lama karraa argame yoo banna jechuudha yoo ni miskiina ta'e waa dattaafatee faafaa jedhee hojjetachuu hin dandeenye gargaartee yoo morma keerraa warqii baaftee gurgurtee fi kennitee harka keerraa gurgurtee fi kennitee sadaqaa guddaa sii lakkaa'ama sadaqaa lamatti jechuudha. Anama nyaachisaa maaloo hin jedhin gaarii jaarsi kee siif fira kee maalii uffata keetii iyyuu gaarii libaasun lakum antum libaasun lahunna waan Abii Sufyaan Sakhr ibn Harb radiyallahu anhu fi hadiisihi hadiisa isaa keessatti duuba الطويل حديث ساديرا كيستي جنان حديث ساديرا كيستي في قصة ركلا واي قصة ركلا كيستي واي دبي ركلا كيستي اي انه ركلا يا بوه ركلاني قال نجي لأبي سفيان أبا سفيان نجد ركلان فماذا يأمركم به مي معلومات سنججا نبي محمد كن إلى tokkana jedhe Abii Sufyaaniin gaafate mee maalumatti sin ajaja jennaani maalumatti sin ajaja yaani itti baana itti fedhe jechuudhaan nabiyyi Allahumma salli alaa Muhammad ergamaa rabbii itti fedhe qaala ni jee duuba qultunan jedhe yaquulu ni jedha icbudullah rabbiin gabbara wahdahu tokkicha haala ta'een rabbiin sunu ولا تشركوا به شيئا يا بوي ستين كندسنا جنان ستين شارك سيسنا جنان شارك سيسنا واتركوا ديسا ما يفعل آباؤكم ما يقول آباؤكم وانا بولين كي سنجدو سن ديسا
waan abbooliin keessan duraan darbe jedhu sana dhiisa. ويأمرنا نوججا بالصلاة صلاة نوججا والصدقة صدقات نوججا نبي محمد تشسون والعفاف تكفمودة نوججا كدارا جنان تكفمودة نوججا جنان والصلة أمو فرما ففود نوججا فرما ففودة نوججا متفقون عليه بخاري مسلم. حديثا كان رالي بابو متي توحيدتي آني لا إله إلا الله تي آني وان كان ربي تي آني كان لمن ما راكا فرمان اتفوف دبنا جتشو جبادة فرمان سبحان الله. أدين إبسا دي جتشو لا دمي سدي تفان وانا بذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقمان الله نجر إنكم سيني ستفتحونا غناد بنتني جنان غناد بنتني جنان غناد بنتن أردن أردي غناد بنتني يذكر فيها القيراط كان دبتمو إسي كيستمو قيراطني كان دبتمو غنادا چفسيتني بنتن جچون غنادا چفسيتني سين أردن دچي وي يذكر كان دبتمو فيها إسي كيست القيراط قيراطني كان دبتمو قيراطني غاري كان دبتمو إسي كيست قيراطني يجور وفي رواية كوني ستفتحون مصران نبنتن نچفسيتن وهي سين أرض دتشي يسمى فيها القيراط إسي كيسة كان دبتمو قيراطني قيراط أجيتشو غاري فاستوصوا راما غافتش كيسة تفسيتني بيتي سنة سينتني جتني فاستوصوا راما بأهلها أهلي بيتي سناتي خيرا خيري راما فإن لهم إساني فكجروا إما ذمة آدين ورحما firummaan akka nuti immoo isaanii wajjin aadii firummaa qabnu immoo itti himaa akka jaraaf aadii firummaan jiru. وفي رواية تكوني فإذا افتتحتموها أقوني في سيبنتني فأحسنوا تلشا إلى أهلها قرأ آلي سيتي قاري أولا فإن لو إساني افتحت ذمة آدين ورحمة الرحمن نجتشو رحم مان جتشو إساني افتحت آيتما غاري أو قال تكاير كما ربي نجري زمة جتون وسهرا صدما جتون صدما لك أمناتي جدا كيسا لفون هرا جدا تلهم سيفنا إنهم سيفنسي اتما كانوا فرما صدما لك أمنو جتون آجيان رواية كوني مو رواه مسلم تديسا كانوا ديس قال علماء نجران الرحيم رحيم جتون التي لهم كون هاجر أم إسماعيل التي ستي لهم جرافتات isii jaraaf taatedha gaarii isii dur jaraaf taatedha rahima jechuuni allatii lahum isittii isaaniif taatedha kawnu haajara ta'uun haajara ummi ismaa'il haati ismaa'il inni ergamaan rabbii firummaa qabna jedhe haadha ismaa'il tiyyuu jedhan jararraayi jedhan haati ismaa'il durii kawnu haajara haati ismaa'il ta'uudha jararraa jechuudha jararraa fuudhamte jedhan haati ismaa'il kun minhum isaanirraa fuudhamte jechuudha wassihiiruu jechuun immoo kawnu maariyata ummi ibraahim ta'uusiiti maariyaan aati ibraahim maariyaa jedhamti aati ibraahim ta'uusiiti ibni rasuulillah sallallahu alaihi wasallam ibraahimii intala ilma ergamaa rabbii haati ibraahim ilma ergamaa rabbii ibraahim qaba ergamaa rabbii ilma ibraahim jedhamu qaba haati ibraahim suni jararraa fuudhamte jedhan jara misraa kanarraa fuudhamte isa kanaafuu soddaadha jedheen ergamaan nuti soddaadhaagaa kana hunda olirraa qabna garuu bogaafatti cabsitanii jettanitti maagaanaa du'e cabsuu naftanuu jedhe ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alayhi hadiisa kanarraa illee gabaabumatti nuti argannu firummaan jabaa akka ta'e irraa hubanna soddummaan kun illee jabaa akka ta'e jechuudha jabeeffadhaa soddaa keessanillee ayyee gaarii dheerateera jaa jiranii inshaallah mee bakka kana bullaa hadiisa kanarraa kaafnaa inshaallah nagaan nu haa bulchu وبالله التوفيق وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.